daawwattoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Aappii madrasaa sabaax fayyadamuun dagatinaa, YouTube madrasaa sabaax subscribe gochuun dagatinaa, TikTok madrasaa sabaax follow gochuun dagatinaa isiniin jecha daawwattoota keenya obboleeyyan islaamaa addunyaa mararra jirtan kun darsii kudha lammaffaa kan madrasaa sabaax irraa barannuudha. Daawwattoota keenya wanni goonu walitti hin deddeebisu sababiin namuu yookiin biyya namaa jira waan adda addaa waan ta'eef inshallah kallattiidhaan gara darsii keenyaatti sheennaa. Egaa Qur'aana waan jala jalqabneef warroonni qaayidan warriyyaa jalqabu barataa jiran Qur'aana waan jala barataniif darsii lama waan goonee jirruuf ni gabaabsina. Fakkeenyaaf gabatee 11ffaa irra jiru kana hunda bakka takkatti hin qaraanu, bakka sadiitti qoonnee qaraana bi'idhnillaahi azza wa jalla isiniin jecha inshallah dubbisa. Inshallah dubbisa kana booda ab'ibu waan jedhutti wajji dabarraa sunis hedduu salphaadha. Madrasaa sabaax wajjin turtii gaarii warri galmaawaadha. Madrasaa kana guddisa. Qilleensarra qofa osoo hin taane lafarree gabbuufnee madrasaa kana dhaabuuf qophiidha. Ammaan tana nama baay'ee taanee gatteenyeeti qaraa isaa jirru. Inshallah hottaati madrasaa sabaaxii galmaawaa nu wajji qara'aan ergaa keenya darsii keenya guyyaa har'aa ta kudha lammaffaa wajjin turtii gaarii. daawwattoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kan isin daawwachaa jirtan madrasaa sabaaxirraa qaayidaa nuuraaniyyaa akka darsii tartiiba nuti barsiisaa jirrutti tan kudha lammaffaa akka qaayidaa nuuraaniyyaatti kan sagalaffaadha yommuu ta'u, daawwattoota keenya egaa warri madrasaa keenya galmeeftanii qulqullinaan barachuu barbaadan lakkoofsa kanaan nu qunnamuu dandeessu. Amma egaa daawwattoota keenya gosa lamaan qara'uu dandeessu. Tokko alif fathaa a, alif a, min fathaa ma, ama, nun fathaa na, amana, alif fathaa a, alif a, wa fathaa wa, ya fathaa ya, alif saghiira awa jechuunis qara'uu dandeessu. Akkasuma immoo Qur'aanas warra gartee darsii kudhanaffaa booda qaayidaa nuuraaniyyaa irra jiraniif Qur'aanas waan jalqabnee jirruufuu bifa amma ansin qaraasisuun illee qaraatanii nuuf erguu dandeessu. Barreessuun haalaan baruu irratti isin gargaara. Akkamiin sun jennaan akkanaan jiru na hojii jettu jechuudha. Amana, awaa, aaniyatiin, ilaafi, ayna, bihi. Sinigalami garuu wagga jettan kana osoo akka kiyyatti maaliif akka bihii ta'e kamtu biidha kamtu hiidha isa jedhu osoo hubachaa deemtanii hedduu bareedaadha jeetii yaada. Jaa'a, jii'a, jii'a, juu'in, khawfin, khayrun, daawudu. Nigalami daawudu warra kamigaa warra isin jechaa jiru kuni akka walitti isin jala amma qabne warra an isinii qaree kun warra kana kanu warra kana malee warra jalaatii miti. Daawudu jennee dhaabne. Okay. Dhaalika, raduu, shaa'a, maaliki, shay'in, xagaa. Sinigalami bireenkii qalbiin hordofaa xiqqoo isiniifan ibsaa inshallah akhiratti maaliif akkasuun akkas tahe hordofaa. Okay, sararri kun kana fakkaata. xagaw waaw irra butaa waan jirtuuf jechuudha. xagaw طيرا عاد على عين فيه قال قول كان كيدا كيف لوح ليس مالا نارا ماء ويل يومئذ. اوكي دعوتو خينيا وردفا رديبين تيكو اسنيف بسجد. اوكي دعوتو خينيا آمنا خنان كان آمنا جنف كوني ألف فتحاتي آتا ألف تنبو جسيفتي آتا كن من فتحاتي آماتا نون كن نون فتحاتي ولتي مالتها ناتها ولتي آمنا يوسني جباتي جهنن sarara kana qofaas qaraatiin dhiisuu dandeessu akka dandeetti abbaati borummoo kana iftaan kana jettanii jechuudha.
كوني ألف فتحة همزة فتحة مالتها إن التي ألف مالني قدان نبوتشيسا كوني واوي كوني يا هاته مال ألف صغيرة الرجرة وآخر بوتشيسا آنية كوني همزة فتحة كوني ألف ولت مالتها نون كسرة مالتها ني تاتي يا فتحة مالتها يا تها ولت آنية تا كسرتين ولت مالتها آنية أوكي أبي كادر رجال بوفتني bifa lamaan qaruu dandeessu tokko jechuun qofan erguudha inni kaan immoo jechootaan anjire kana jettanii erguudha maaliif akkana goote yookiin immoo jecha qofaan nu qaraasitu yoo jette sinii salphisuu barbaadeetani sababiin isaa qura'aanas qara'aa jirra suuraa faatihaa irraa jalqabnee warra sadarkaa kana gaheef barsiisaa waan jirruuf darsiin sinitti hin dheerasin suuraa faatihaa irraa illee wajji ofna asirratti kun waanuma qura'aana keessa jiru malee waan biraatii miti insha allahu ta'ala garuu wagga qaraatan qawluun jechuudhaaf kuni qaan kun fataa waan ta'eef qaa tahee waa kun immoo waan irra butaa ta'eef hu tahee luniin kun immoo waan dommatanii qabuuf luun tahee qawluun tahee fakkeenyaaf qaalaanis qaalaa waan inni ta'eef qaan kun waan fataa qabuuf qaa tahee waan aliif dhaabattu tana qabuuf buchisiisee laan kun waan fataa qabuuf laa tahee walitti qaalaa tahee isa jedhu kitaaba agarsiisaadha leenjii keenya kutaa tokkoffaa hanga 16ffaa barannee achi booda qormaata fudhanna keessatti illee ibsinee jirra achi qofaa keessatti osoo hin taane suuraa faatihaa jalqabna keessatti illee ibsaa jirra waan ta'eef sinittiin dheeratin jechuu barbaadeen sarara jaha irraa kutee har'a sin barsiise darsii madrasaa sabaa wajjin turtii gaarii sinittiin dheeratin jedheeti wasallallaahu alaa nabinaa muhammad wa alaa alihi wasahbihi ajma'iin barreessaatii jedhaa nuuf ergaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu yoo sinit jabaate nu gaafadhaa duubatti illee deebitanii kitaaba agarsiisarraa kaatanii hordofachuu ni dandeessu. daawwattoota keenya kan isin barachaa jirtan darsii 12ffaa مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا